Arrantan wani hojjechaa jiru hayyuu kallachoolummaa Oromoodhaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuurraa fi dhaaba kana hoggana dhaaba kanaatii fi kallachoolummaa Oromoodhaa akkaataa dhufaatii isaanii gabaabaa hin beekne osoo hin tahin wal yaadachiisuudhaaf hanga tokkorraa tuttuquu barbaadeeti. Akkuma hubattanitti hayyuu kallachoolummaa Oromiyaadhaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuurraa mooraa diinaa humna diinaa cabsee humna diinaa wajjin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti eega galeen jalqabee hanga ammaa maal hojjechaa jira. Akka nuti maatii keenya jaalannutti maatii isaa jaalata, akka nuti jiru jaalannutti jiru isaa jaalata. Hunda dagatee lagatee saba isaatiif of kennee maatii isaatiif jiru isaa hunda duudatti galee arballee falmaa qabsoo bilisummaa Oromootiif hanga waliigalaa lubbuu isaatti if qopheessaa hojjechaa jira jechuudha. Kana waan sabni tokko maletti miti kan hin jirre. Yeroo qabsootti jalqabaa adda bilisummaa Oromoo keessatti dabalamee san booda mooraa qabsoo keessaa jijjiiramaan as ba'e seenota waan tokko duuba deebinee haa yaadannu jechuu barbaadeeti. Yeroo duraatiif har'a miidiyaa irratti waraanni WBO'dhaa yoo jallaalame miidiyaa irraa kan dubbatamu jalqabaaf kan miidiyaa addunyaa irratti waraanni akka mul'atu gochise Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuurraa eega dhuunfateen booda. Har'aan tana miidiyaan sooshaal miidiyaa taate kan biraa hundinuu itti dhimma bahu viidiyoon isaa kan mul'atu waraanni Oromoodhaa jiraachuun isaatillee irra yuutuubiif bahuun irratti kan arginu gaafa sana hoggana isaa jalatti obbootamaan baatii qaama waan irraa beekuudhaan dubbachaa jira. Yeroo sanaanis qaama waan keessa ture. Qaama waraana san keessatti argamee waraana san har'a uummata Oromoo addunyaa kana keessatti jiraachuu isaanii kan mul'isu waraanni isaa yeroo san irraa talqa. As deebi'ee haala suni irratti hojjetamee hin milkooyne san keessa qaxxaamuree waa hedduu keessa qaxxaamuree rakkoo san keessa gootummaa isaatiin miseensota kallachoolummaa Oromoo cimina isaaniitiin Jeneraal Kamaal Galchuurraa mooraa hidhaa Asmaraa keessaa wareegama lubbuu isaatiif osoo hin qusatin mana hidhaa san keessa akkuma diina keessaa cabsee bahetti diina keessaa cabsee falmaadhaaf bakka silaa isaa mijaa'utti akka godaanuu isa goosise keessaa gootummaa isaati. Eeguni waan rajeef yoon isin ibse nam tokko muratee yoo lafaa ka'e waan godhuu deemu san yoo murannootti qabaate bakka inni gahaa waan joon abdii irraa qaba jechuu barbaadeeti. Kaleessa mooraa diinaa cabsee bahee namoonni beekna mooraa Asmaraadha. Yoo namni qaamaan hin dhaqne illee gurraa qabna mooraa Asmaraadha. Dhimma mooraa wayyaanee irratti cimtuun mooraa Asmaraadhaati. Maaliif taakuu tarkaanfachuu irratti to'annoo tika jala buuta. Haala san keessaa mootummaa Eertiraa san keessaa ammallee osoo if sodaatin saba isaatiif lubbuu isaa if wareegamuuf waan if qopheesse mooraa san cabsee har'a ho'eessa jira. Akka irraa bahetti maatii isaa biratti dhaqee nagaan jiraachuu osoo danda'u bakka isaaf tarsimoo qabsootiif haalli isaa mijaa'utti yeroo ammaa kana keessatti argamaa jechuudha. Qabsoo jiraachuu isaa isin mirkaneessuu barbaadeeti. Duboo maal godhaa jira? Wanni inni godhaa jiru bakka isaaf tarsimoo qabsoo isaaf mijaa'utti yookaan qabsootti aanee qabsoo gaggeessaa jiru keessatti haala eega dhalatee kallachoolummaa Oromiyaadhaa barootan osoo hin ta'in ji'oottan lakkaawwateeti. Haala keessatti sadarkaan inni amma irra jiru immoo barootan warra lakkaawwatetti if madaalaa jira jechuudha kallachoolummaa Oromiyaadhaa. Gama siyaasaatiin jaarmoota isaa wajjin wal fakkaatu kan walabummaa Oromiyaatti amanu kan bilisummaa sabaatti amanu osoo oolee hin bulin osoo marii irratti waliin daadarkeessin osoo wal hin rakkin maaliif namni wal fakkaatee wal barbaade jaalatu. Oromoo lafa ammaa wal fakkaatee wal barbaade
namni ilaalcha takka qabu kaayoo takka qabu sabaaf hadoodii fi leencoloo takka qabu mormii fi hifaataa fi dadhabbii takkaan maletti wal hubachuudhaan hanga sadarkaa waliin baquudhaatiif adeemaa jiran jechuudha kallacha walummaa Oromiyaatii fi fidoon gama siyaasaatiin. Kuni sadarkaa sadaffaatti aanee immoo tokkichummaa wajjin guyyaa har'aan tanaan labsamuudhaaf oduu amma nu geejjibee isin hubachiisee jira. Kunilleen gammachuurraa guyyaarraa guyyaatti gammachuudha. Gama waraanaatiin dhugaa deebinu gama biyya keessaatiin yeroo ammaatti waan godhuu deemnu yoo waan kallachi walummaa Oromiyaa gama biyya keessaa godhaa jiru kana jennee asuun dubbatin hojiin isaa ifa baafti. Hojiin isaa akka dubbatu barbaada. Yeroo hundaa wanni nuti barbaannu yeroo ammaa kana keessatti kallachi walummaa Oromiyaadhaa kana hojjeta. Kana hojjechuuf deemaa kan ta'e wanni inni hojjete saba isaatiif hadoodii inni qabu saba isaa cinaa dhaabbatee falmaan inni falmaa jiru hojiin isaa ragaa haa baatuu fi jechaa jira. Ummanni Oromoo illee kan barbaadu kana. Ammaan booda haatee bareeddii jennaan karaa kana dabartii fi bu'aa arguuf teessa bareedduu taatee fokkottu taatee bareedduu taatee arguuf teessaa jenne. Har'a kallacha walummaa Oromiyaadhaa ijjennoo sanarra jira. Asoo waan hojjetin hojjedheen jiru waan hojjechuu deemullee tanaan hojjechuu deema jee hin dabarsu. Maaliif? Muuxannoo dabarraa waa hedduu barannee jirra. Hojiin isaa isa hafaarsitu, hojiin isaa isa eenyummaa isaa haa ibsitu jechaa jira. Kanaaf wanni guddaan nuti abdiirraa qabnu eenyummaan hawwan keenyaa dhiina abbootii keenyaatiif ilmaan keenyaa yeroo murtaawaa keessatti ni qooda jennee abdii qabna kallacha walummaa Oromiyaatii fi eega amma jaarmoota isa wal fakkaatu wajjin walitti hiraman booda hojii boonsaa hojjennee uummata keenya cinaa dhaabbannee yeroo murtaawaa keessatti waan kallacha walummaa Oromiyaadhaatii fi walii isa fakkaatu waliin hojjechaa jiru akka abdiidhaan uummata keenya cinaa dhaabbannu irra deebi'ee baallama isinii seenuu barbaada. Kan yeroo jiru namni madaa eegerraa qabu bakka hunda ta'uu jiran. Abdii ofirraa hin qabaanne isin dura dhaabbannee waan boru ittiin saalfannu waan boru isin dura dhaabbannee lammata ittiin dubbachuuf ittiin saalfannu hin dubbannu. Har'a yeroo gabaabaa har'a uummata miseensotaa fi deeggartoota hayyoota hawaasa Oromoo sabboontota lammiidhaaf hadoodii qabu hanga tokkotu affeerame. Yeroo gabaabaa keessatti immoo hawaasa bal'aa affeerree hojiin kaa'oon hojiin fidoon fi kan fakkaatu waliin tokkichummaa wajjin hojjetame uummataaf yeroo itti labsuullee fagoo hin jiru jechuun irra deebi'ee mirkaneessuu barbaada. Kana godhuudhaaf maal barbaanna? Dirqama keenya bahuudhaaf dirqama isinirra kaayolleen dirqama nuti ta'a. Maaliif waliin malee bakka dheeduutu hin jiru. Waliin tolla, waliin tibbabaana, waliin kaayoo teenyallee galma geessina. Yoo har'aan kana waan kallacha walummaa Oromiyaadhaa godhuu deemu tumsaa fi deeggarsa keessan nu bira hin jiraatin nutillee wanni hojjennu yeroo irraa fudhata. Wanni irra deebi'ee galata galchuu barbaadu miseensota kallacha walummaa Oromiyaadhaa hangaarraan tana asoo guyyaa takka uummata gabbahee uummataan tumsa gargaarsa hin barbaadin miseensonni kallacha walummaa Oromiyaadhaa waa takka osoo duuban deebiin dirqama dhaabichirra faaye asoo isin birratinitti dirqama san bahanii kallacha walummaa Oromiyaadhaa ajjiraachisanii sadarkaa amma irra jiru kanaan ga'uun galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jechuun irra deebi'ee isinillee akka miseensota kallacha walummaa Oromiyaadhaa naa galatoomfattan barbaada. Mammaaksa tokkotu jira. Leenca tokko kan jaldeessa 10 hoogganuu fi leenci tokko kan jaldeessa 10 hoogganuu fi jaldeessa tokko kan leenca 10 hoogganu kamtu caala?
Meenyu naa deebisan. Duuba kaleenci tokko hogganu jaldeessa kudhan hogganu yoo kan caalu ta'e kaleenci tokko leenca kudhan hogganu yoo ta'e maaliif leenca hogganaas leenca qabna miseensallee leencota qabna uummanni Oromollee leenca harkatee leenca wanni guddaan seenaa natti ta'u akka seenaatti irra dabarre kaleessa sooressa jaarraa abbaa gadaa gootaa fi leenca harkaa qabnu itti dhimma booda dabne eegeenni wareegamee kun shahide booda du'e booda namuu seenaa isaarraa dubbannee booyaa turre arraas irraa kamaddachuudha dhugaan siniin jaa dhugaan siniin jaa goota hayyuu waraanaa hayyuu siyaasaa murannoo cimaa nama qabu itti dhimma baanee uummanni Oromoo yoo cinaa dhaabbanne kallacha Oromummaa Oromoo shakkii takkaan malatti galma akka gahu irra deebi'ee baallama isinii seenuu barbaada. Tanaaf arraan tanaa wanni guddaan qophii tana qopheessineef sochii kallacha Oromummaa Oromiyaadhaa yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti gaggeessuudhaaf haala mijeeffatee xumuratee jira. San akkuma reefu jennetti itti ba'aa isaa hojiidhaan argina. Maal barbaanna? Hojii jalqabuudhaaf maal akka barbaachisu gaa haa ta'ullee nama barbaachisu nama walirraa beeynaa jechuudha. Gumaata maaliif tarkaanfitti aantu tarkaanfachuuf hangaarran tanaa akkuma reefu jetti miseensota isaatiin asiin ga'e. Katti aanu immoo arran tana isinillee waamnee isinii wajjin mari'achuu kan barbaanneef akka kallacha Oromummaa Oromiyaa cinaa dhaabbattanii sochii ittiin jiru tana fiinxaan bahu tumsa keessan agarsiiftanii nu cinaa dhaabbattan arrallee irra deebinee waamicha isinii godhu barbaanneeti. Kanaaf sagantaa gumaataallee ni qabna. Dhugaa taa'aftee irra deebi'ee irra deddeebi'uun barbaadu sochii kallacha Oromummaa Oromiyaadhaa godhu shakkii takkaan maletti yeroo gabaabaa yeroo murtaawaa keessatti hojii isaa waliin harkuu teenya haaf immoo tumsa keessanii fi deeggarsa keessan barbaanna. Kanaan akka nu cinaa dhaabbattan waamicha isinii goona waan itti akkasaniif illee galatoomaa. Yoo waan gaafattanii fi yaadni qabaatan jiraate itti deebina fayyaa ta'a. Ramadaanni itti deebina. Ayyee jaalsabboona galatoomii ulfaadhu. Anis taa'ee dubbadhamoo dhaabadhee dubbadha akka manni eeyyamamaa rakkoo qabu. Maayikii malee dubbachuu danda'a? Ayyee maayikii fayyadama. Wama rakkinaan ittaan suudhaan wama jaalsabboonaan dubbatee jira. Wanta guddaan irraa dubbadhu hin jiru waa'ee kanarraa jecha gabaabamatti bu'aa bahii qabsoo qabdu bu'aa bahii keessa turre bara 2008 irraa haga 2014 waan keessa darbine miseensi kun martinuu hin beekaa jechuudha. Amma keessa deebinee waan yeroo san keessa darbine san hunda yoo mana kanaa ibsinu taate yeroon illee waan nu hin geenyeef gabaabamatti maal jechuu fedhaa waan guddaa keessa darbine irraa namoonni ammas keessa jirtan kun waa hunda waliin dabarsaa turre akka hiree ta'ee wal bira harcaanee adda ammoo fedha waaqaa taanaan asii wal geennee waliin haasawaa jirraa jechuudha. Kun jijjiirama guddaa jechuudha. Ilmaan Oromoo walitti dhuftee waan saboo fi waan qabsoo fi akkaan dhufanii walitti haasa'uun baay'ee barbaachisaa galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Kanaaf akkuma jaalsabboonaan jedha yeroo hayyuu kallachaa biyya san keessa jiru yeroo namni biyya kana keessa jiru konkolaataa itti gurguratee jira dhugaa rabbii. Hayyuu kallachaa achi keessaa baasuuf jechuudha. Namni kun nama dandeettii akkamii qabu nama akkamiiti
ilma Oromoo qulqulluu qabsoo Oromoo qulqulluu maatii waatii ofii dhiisee biyya sanii godaane sanuu birgeedar jeneraal nama ta'e qabsoo waraana hagamii moonaa keessaa cabsee adda biyyattii Itoophiyaa san keessatti nama shanii maadhee ijaaruun jiran hagam ulfaataa jechuudha. Waraana 304 qabatee daangaa cabsee namni sun achi seenee waggaa tokkoo miti ji'a ja'an booda ilma saree ta'ee jechuudha. Akka ilma namaatiin ilaalamuu dhabee akka ilma saree ta'ee jechuudha. Karaa ba'uusa dhooganii mana ba'uusa dhooganii mana hidhaa keessa ture jechuudha. Haga 2014 jechuudha. Kana wanti ta'eefi namni kun pileenii mataa isaa qabu mootummaa ramadeef qabu mataa nama isa eegu qaba. Kana guutuu lafa gadhiisee wanti birreessanii deemeefi saba kana bilisa baasuuf malee ilmaan galchuu ilmaan isaa maatii isaa bilisoomsuuf hin waan kana deebinee irra deebinee wal qabsiisuu qabnaa jechuudha. Yeroo biyya kana dhufe annama dhugaa rabbi nama jeneraal Kamaal galchuu beektaa inni an jeneraal Kamaal galchuu beekuu namaa naan jedhee argee jakiyyaan kana wanti jedhuufi yoo in kees hin beeknellee taate namni beekuun barbaachisa waan darbe walitti himuun barbaachisa seenaa kaleessa keessa darbina walitti himuun barbaachisa. Yoo seenaa kaleessaan beekne adda kallacha olaanummaa Oromoo garamii dhufeen kunillee rakkina nutti ta'aa jechuudha. Kanaaf seenaa kana keessa darbee jaalli kun sadarkaa kanaan bahee yeroo inni achi keessaa bahu hagam haga itti dhiphanne yeroo jaalli kiyya ibsee harka 3-4 lubbuu ofiitiin murteeffatee achi keessaa bahee karaa irratti yeroon wareegamni lubbuullee irraan bahee ija keessa garagalchinee jira jechuudha jaallan. Yeroo san uummanni Oromoo amma jiru kun addunyaa irrallee numa ture. Garuu itti baanee hayyuu kallachaa jeneraal gaagachuu achi baasuuf tana nu bira dhaabadhaa jechuuf nu'uu ofiin murteessinee waan dalagaa turreefi waan guddaallee uummata irraan feene wanti uummata irraa feene maal inni lubbuu isaa akka jiru qofa oduu wal gaafatanii namni sun biyya san jira lubbuun isaa jirtu jedhanii wal gaafatanii nutti tole ture. Yoon gaafannellee uumaa miti keessanuma rakkinnaa miti jechuu barbaadeeti. Kanaaf bu'aa bayii guddaa namni kun keessa darbee jechuudha. Bu'aa bayii guddaa keessa darbee saniin booda qabsoon tun haga itti deebiin booda inuma dhiibaa socho'uu diddee jechuudha. Socho'uu dinnaan 2008 san jijjiirama jedhamee labsamee jijjiiramni sunillee hin dhiibanii socho'uu didde. Bisaan kana maal turaasa jennaan waan keessa jiru raasaa jedha. Jeneraal Kamaal galchuun nama tokko lama waliin dalagu biyya san jiru malee namoota kaawwan bilbilaa waliin dalaga mataa luka nama saniitu hin beekuu jechuudha nama waliin dalagu. Namni bilbilaan nama waliin dalagu eenyuun amanee eenyuun waliin dalaga akkamiin nama waliin dalaga. Qabsoon remote control dalagan hin taatu jechuudha. Kanaaf itti rakkatee yeroo guddaa namoota waliin mari'ataa ture yeroo guddaa irratti dalagamaa ture yeroo guddaa irratti haasamaa ture isa dhumaa maaltu murtaa'ee balbala nama maraa rukunnee laallee balbala nama maraa dhadhoofnee laallee biyya gara maraa dhadhoofnee laallee waan amma sila gara itti andeemaa yoo nafaanaa deemtan na hubattanii yoo tuttuqu kana waan garagaraa biyyillee nu gaafatti Oromoonillee nu gaafata yeroo kanatti rakkannee jechuudha gara deemnu dhabnee jechuudha. Yeroo waa haasofnu adda bilisummaa Oromoo tuquuf waan haasawu akkasin na hubadhaaf yookiin odeeffiin tuquuf yookiin kabraa tokkoof naasawu akka seenaatti kaafna malee dhaaba tokkollee balaaleffannu dhaaba tokkollee jibbansarraa hin qabnu ilmaan Oromooti haga dhagaa diina darbatan obboleewwan keenya waliin dalagnaa jechuudha. Yeroo kanatti yeroo sochoonu sochii guddatu danqaa guddatu rafoo dhaabata. Wanti dhaabate maal inni adda bilisummaa Oromoo kan jijjiirama kan koree seeraaf to'annoo jechuun warra barnoota na caalaa jettan keessa kana jirtanii koree seeraaf to'annoo jechuun aangoo guddaa adda bilisummaa Oromoo keessa akka qabu jechuudha. Koreen seeraaf to'annoo adda bilisummaa Oromoo jeneraal Kamaal galchuuti addarraa qabdee hoogganni keenyasii jedhee filate. Wanti sun silaa akka seeraatti akka gadaa sanitti illee kan fudhatama qabu ture fudhatama dhabe. Waan fudhatama dhabeef ammoo mana kanatti ibsuuf illee amma yeroo nurraa fudhata. Kanaaf itti deemnee wanti sun walafoo dhaabatee waan garagaraatti uumamee faayinaalii maaltu ta'amuu jalqabee ookee. Alaabaa kanaan yoo ba'an alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Maqaa kanaan yoo dhaqan maqaa kana qara mootummaa kana bara rejistarii ta'eera maqaa kanaan socho'uu dandeessan maqaa biraa jedhan. Yeroo kanatti 2015 Mee Juunii keessa miseensonni bakka mara jiran ka biyya kana jirullee ka biyya Afrikaa jirullee gara maraa marii guddaa marii badhaa ka godhameen booda Juulaayii keessa
asillee bakka buufnee jila qabsaa'ota Ameerikaa Minnesota keessa godhamee jechuudha. Jilli godhame kun maal gad baase amma uummanni Oromoo abaa'oo shanee, abaa'oo jijjiiramaa, abaa'oo Dr. Nuuroo, abaa'oo Jeneraal Kamaal Galchuu, ka Ibrahim Muummee, ka Abbaa Nagaa Jaarraa, abaa'oon kumaatamallee akka namni mataan ka kennan wallaale jechuudha. Uumanni haasa'u namni maalii kennan wallaale maal godhuu qabna hayyee qabsoo clearly ta'e qabsoo qulqulluu ta'e tokko oofuu fi alaabaa qulqulluu ka eenyullee gara biraatiin finne ka eessaallee finne alaabaa addaa abbaa gadaa gurraacha diimaa adii kana baafannee jechuudha. Maqaa jijjiirraa jechuudha. Maaf kana goone ummata kanaan argitee ummanni Oromoo akka walitti hin buune namni kanaan sabatee akka walitti hin dhufne malee jibbansa dhaaba tokkooti mitille. Kana wanti godhamnee yeroo sanitti waan kana haga danda'ametti sagantaa siyaasaa qajeelaa qabaannee siyaasa qajeelaa san qabannee ummata keenya bahu hooggana cimaa qabna waan kana godhuu qabnaa jedhe. Irra murteeffannee jila qabsaa'ota Ameerikaa keessatti illee hin haasaamee wanti kun martinuu jijjiiramuu qabaa jedhan. Maqaa yoo jijjiirame alaabaan jijjiiramuu qabu kana caalaa beektanii jechuudha. Kana dirqamnee kallachi walabummaa Oromoo Juulaay 31, 2015 Minisootaa keessatti jilli qabsaa'otaa taa'ee raggaasifnee jechuudha. Saniin booda sagantaan siyaasaa kan yeroo san kallachi walabummaa Oromoo gadi baheen maal inni tokkoffaa biyya walaba taate. Biyya walaba taate takka ijaarachuu akka qabu saba bilisa bahe tokko saba bilisa akka ta'uu qabu biyyi sun. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromiyaa wal jidduu oofuun kunnoon ta'u nama abbaa ta'e nama humna qabu nama jabeenya qabu addunyaan dubbifti malee nama bakka gachiisuu hin qabne nama ganama galgala harka maratee kadhaaf galdar deemu addunyaa waliin haasoftuu jechuu jaallan. Kanaaf Liibiyaa nama bulchootu ture jedhan namni kun dhuma kana wareegame ummanni Oromoo miliyoona 40 lakkaa'ama. Ummanni kun gabroomee jira ummata kana gargaaruu qabnaa jennaan namni isaan bulchu sun hagam jennaan miliyoona 2 lakka ummata kana gaddisa xaaqaa itti uwwisaa itti salaataa mara isaatu awwaalaa jedheen akka bu'aan qabu. Sinigalee ummanni miliyoona 40 eega miliyoonni 3-4 kabitu xaaqaa bitaa itti uwwisaa itti salaataa kanatti dhiisaa een ummataa miti kun. Hagas addunyaan nu jibbiti jechuudha. Wanti waan kana gadi baafneefillee wanti kana gooneefillee qabsoo ofirratti godhuu qabna. Qabsoo keessa gad deebisuu qabna. Qabsoo hidhannoo haa ta'u qabsoo siyaasaa yeroo guddaa ka jedhamu qabsoo siyaasaati. Qabsoon siyaasaa bakka qabsoon hidhannoo hin jirretti qabsoon siyaasaa addunyaan namarraa fudhattu jechuudha. Yoo hidhannoon jiraate yoo jabeenni jiraate addunyaan namarraa haasofti. Kana ka gooneen booda wanti kun raggaafamee kaba'een booda as deebinee jennutti hayyuu kallachaa asmaraa keessaa bahuu sirratti hojjanne ji'a 3 geenne hayyuu kallachaa achi keessaa baafne yeroo hayyuu kallachaa achi keessaa baafnutti marti keessanii qabattanii gincin keessatti Noovembar 12 fakkaataa diddaan fincila gabrummaa ka'ee jechuudha. Ginci yeroo jalqabaatti diddaan fincila gabrummaa eessa ka'e naannoo ginciitti ka'ee jechuudha. Naannoo sanatti fincilli hin ka'e yeroo inni gadi bahee san gadi bahiinsa isaatiin wal qabatee attenshiniin silaa namni kennee irra dalaguu qabu uummanni biyya keessa akka malee socho'ee jechuudha. Waa hunda waan amma ta'amaaru kana hunda yeroo garii hoogganni tokko milkiillee qabaachuu qaba. Milkii malee namni waa dalagullee ittiin milkaa'u. Namni yoo dalagu gaachana hin qabu, namni yoo dalagu milkii hin qabu, waan sana ittiin milkaa'u jechuudha. Kun waa tokko waan kana keessa argine nama kanaa jechuudha. Sochii inni socho'u keessatti Oromoon maal taate? Yeroo inni bakka wayiitii luka buqqifatu Oromoon akkam ta'aa jira? Yoo inni waa dubbatu Oromoon maal jetti? Kana keessatti hin xallinee hoogganummaa nama kanaa Oromoon ka barbaadu maali nama lolu barbaadu jechaa fi nama kana jalatti hoogganamnee kallacha walabummaa Oromoo kana ijaarree jechuudha. Kana gaditti sirneen booda wanti guddaan nama sirraa isinitti himu maal inni wanti guddaan isitti himnatama darbite san achiin booda waan biyya keessatti amaa jiru kanaan sagantaa silaa kallacha walabummaa Oromoo lafa kaayatee
jedhe keessaa tokko qabsoo akkuma Asmaraa keessaa hidhaa sen cabsee bahe qabsoon uummata Oromoo biyya baqaa keessaa biyya deebuu qabdii irra walii gallee jechuudha. Qabsoon biyya ollaa ta'anii geggeessan hin jirtu, qabsoon Ameerikaa fi Awustiraaliyaa ta'anii geggeessan hin jirtu, qabsoon biyya deebuu irratti walii gallee jechuudha. Qabsoo biyya deebuu sanarraa hayyuu kennachi baafne bakka silaa dalagaa isaanii jahutti bobbaafne saniin booda akka biyya alaatitti warri ammas ta'u warri garagaraa jiru koree kallacha walabummaa Oromootiif ergamtuu sabaati malee namoonni kallacha walabummaa keessa hojjetanii olaantummaa akka kaleessa gumii waan adda addaa argatanii raankiin jiru ofii kennan sana duun taane ergamtuu sabaa ta'anii saba keenyaa dalaguu qabu jennee ofii murteessinee jechuudha. Maal inni kan saba keenya gargaaruun tokkoffaa wanti qabnu qabeenya jechuudha. Qabeenya qabnu kanaan bira dhaabachuu. Yoo qabeenya kanaan bira dhaabannu biyyi sun walaba ta'uu dandeettu uummanni sun bilisa bahuu danda'a jechuudha. Yoo waan kanaan goone ammoo waggaa 25 dhaaboonee buusii kan buusaa yoo taate wama sana yaadataa yookaan sabuu taate eessallee gahuu hin dandeenyu. Nama kana bira haa dhaabannu, nama kana haa hojjechiifnu kan jedhu itti kaane irratti dalagne saniin booda maaltu ta'amee nama biyya keessaa ta'e biyya ollaatti ta'e waan hunda keessa deemuu hin danda'u caasaan jiru biyya keessatti akka dalagamu. Geopolitics waan kun ollaa ta'anii ollaa irraa lolaa galan suni kallacha walabummaa Oromoo keessatti hojjetu jechuudha. Caasaa akkasii illee hin qabnu. Caasaan keenya kan qabnu maal inni biyya keessa hojjechuu, saba san kakaasu, saba san irratti hojjechuu, qeerroo biyya keessaa irratti hojjechuu. Qeerroo yoo jennu manguddoon Oromoo ijoollee dugda duuba deebisanii sibiila qabatanii ofii dhumataaran dargaggoota qofaa miti kan dhu'aa. Kan ija keenyaan arginee jechuudha. Harka sadii afuun harka 10 ol manguddoota waggaa 80 ka poolisii harkaan wal qabaaran ka federaalaan harkaan wal qabaaran arginee jechuudha. Kana maaf jettee waan jettanii waan haasofnu waan dalagnu keessatti manguddoonni keenya, dargaggoonni keenya, shamarran keenya hundinuu qixxee qabsoo kanarraa dirqama ba'aaran jechuu fedhe. Namni qabsoo kanarraa laallatee duuba deebi'e tokko illee hin jiru. Hundi isaatu mirga irraa qabaa, dirqama irraa qabaa, hin dalagaaraa kan ija sanii laallaa jechuudha kallacha walabummaa Oromootiin. Kun ammoo hin ta'amaara. Kan lammataa maal ta'amaa ture? Sagantaa baafannee biyya keessatti yeroo dalagamuuf jalqabamu sochiin biyya keessaa dho'e kallacha walabummaa Oromoo qaadhamaa dheeshan ijaa as keessa ijaaramee akkana yaa'aaru kanaa miti mootummaan biyya saniitu kontiroolii godhuu dadhabee jechuudha. Hoogganatti kennuufi uummata kana waa jechoonii fi caasaan qara ijaaramee lafa jiraachuu qabatu. Namni qara ijaaramee lafa jiraachuu qabatu. Naannoon silaa nu qunnamneen naannoon nu ijaaramee naannoon sun sochii naannoo isaanitti ta'aaru irraa isin arguu dandeettanii jechuudha. Nu naannoo kana jirra naannoo sanii akka namni ol ba'ee naannoo ajjeessaa shamlannatti hanqaarfii fudhatee baaletti hanqaarfii fudhatee san nu keessa hin jirru burullee hin jiru. Uummata keenya fichisiisuu hin barbaadu. Ka qabsoo godhaaru uummata qabsoo godhaaru san hidhachiisu uummata san bira dhaabachuu uummata biyyee nyaataa san bira dhaabannee diina ofii akka ofirraa kuffisu godhu malee nuti naannoo sanitti diina akkanaa fudhannee jennee burullee isaan illee hin himu. Kaayyoo kennaa miti olola waggaa 25 waan barannee jirruu fi olola caalaa dalagan nu baasa jennee akkasii fudhannee jechuudha. Biyya keessatti socho'aa jirra, dalagaa kana ammoo yeroo dhiyoo keessatti oduu gamaa gamanaan gadi qabaaniif gadi wanti hedduu kan isin argitanii jecha oduu jiru kallacha walabummaa Oromiyaa cabsee sadarkaa kanaan bahee adda miseensaa ganaa horatee biyyattii san keessatti Bishooftuu keessatti guyyaa Noovembarii 2 waan ta'ame argaa turtanii jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatu. Kanaaf wanti dalaguu barbaannullee wanti nu jennullee waraana kilirni himuu qabnu tokko maali waraana biyya ollaatillee injifnee biyya sanii galchinee lollaa keessa hin jirru. Waraanni keenya biyya keessaa socho'aa, biyya keessa illee inji'a, qabsoon biyya keessa jirti. Abbaan biyyaa nama biyya keessa jiru malee ka biyya ambaa kun ka mana bitannee achi qabnus ka waa dalagannes dhadheetuma dachaana malee mootummaa ce'umsaa uummata keenya ka dhumatarra ijaaruuf walgeennee haasa'uun bu'aa nuun qabu jechuudha.
nu ka barbaannu mootummaa ce'umsaati miti nu ka barbaannu abbaa biyyummaa abbaa lafaa abbaa lafee biyyattii san bulchuu barbaanna malee mootummaa ce'umsaa namni nu fayyadamee yeroo maraa keessa akka nu darban hin barbaannu jechuudha. Kanaaf wanti goonu maal inni nama keenya qabsoo biyya keessa jiru qabsoo biyya deemaa jiru kana ummanni keenya ijaaramee jiru ummanni keenya akka itti deemu baay'ee isa waan rakkisuuf sagantaan keenya guddaan qabsoo kana gara qabsoo hidhannootti jijjiiru. Qabsoo ummanni keessa kana qabsoo hidhannootti jijjiiru. Ummata kana bira dhaabachuu ummata kana onnachiisuu hidhachiisuu sibira jirra jechuuni. Yoo nu sibira jirra jennee ummata kana hidhachiifnee onnachiifne ummanni kun waa dalaguu danda'a jechuudha. Yoo akka naannoo Oromoo Kofaletti nama awwaalanii deebi'aniiti ansola lafa afaniiti doolcheef bakkannee rasaa isaan binnaa jedhanii kadhataa turanii jechuudha. Jaalladhu dhugaa walitti haasa'uu fi $100 $50 oduu waliin baafne rasaa sana maa hin binna ture. Garuu wanti itti baafnu horiin gara dhufeenillee dhuftu inuma baatu lubbuunillee inuma baatu. Nullee jabeenna kennaan biyya san keessaa baanee bakka kana hin jiru. Takka waaqatu buddeena kenna ajjira waaqa biyya kana fideera. Lammata yoo badhifnee achi ilaalle hiree namaatiif fayyadamnee biyya kana dhufneera. Hiree namaa kan itti fayyadamu dhiiga ilmaan Oromoo kan jige saniif fayyadamnee biyya kana dhufneerra jechuudha. Inni sunillee nu laalaa jechuudha. Inni ijoollee qubataatti sunillee nu laalaa jechuudha. Yoo nu ummata kana bira dhaaban yoo nu ummata kana hin jijjiirre yoo ummata kana hin gargaarre taate inni ilmaan Oromoo ka haga sa'aatii kana yeroo nu asteenni haasofnu kana jigaarullee nu gaafataa jechuudha. Inni ilmaan Oromoo ka Qilinxoon keessatti mana hidhaatti gubatan sun ummata keenya jaarraa kamuun keessattuu beekan waggaa 100 duratti seenaa wayititti argeera namni 100 bakka tokko kadhu. Garuu nama 600 bakka tokkotti nama harkaa lukaan hidhame ibiddatti qabanii reeffa ajjeesuu yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessa argine jechuudha. Maal eeguuf ta'e? Yoo an balleessaa qabaadhe yoo namni biraa balleessaa qabaatu yoo hayyuun kallee abbaan barbaade balleessaa qabaannu yeroon kun ka balleessaa walii haasofnuu miti jechuudha. Yeroon kun ka walitti dhufne maal uummata Oromootii goone? Nu hin duunaa jechuudha. Galgala kana du'uu dandeenya. Asidiraayii godhee baaknaan yeroo gara aksidentii yoo narra ga'in du'a agas biyya darbite jechuudha. Garuu oduu waan dalagne maaf darbaata? Oduu saba kiyyaa waan goone maaf darbaata? Baradhee doktoreetii ka qabu doktorummaa saniin saba ofii oduu hin tajaajille maaf darba? Injineeronni Oromoo ka baratan oduu saba ofii hin gargaarre maaf darba? Warri siyaasa baratan siyaasanii oduu saba Oromoo hin gargaarre maaf darba? Barnoota keenya gara wal xaxuuti. Gara wal hidhuu irra caalaa diina hidhutti maaf hin fuulleffamne. Bara maraa walumatti akkasuma. Kanaaf wanti guddaan walitti illee dhaamanna jechuuf nama gargar galutu akka aadaa Oromootti walitti dhaamata soddatti boroo walirraa deemu walitti dhaamata malee qaamataa miti. Wanti waliin jechuu barbaannu akka obboleewwaniitti akka abbootaatitti akka manguddoo keessa kana jirtanitti koottaa saba keenya ka biyya wareegamaa saba keenya ka biyya hidhamaa saba keenya ka biyya dhumataa yaada tokkoon karaa tokkoon ija tokkochaan saba keenya bira haa dhaabannu saba keenya haa onnachiifnu sabni keenya Oromoon biyya alaa nuu jirtu nuun haa jedhu ummata keenya bira haa dhaabannu seenaa kana bira haa darbinu maqaan nu bade kun nu deebuu qaba jechuudha. Maqaa baay'ee nu badeera jechuudha. Yoo Oromoo jennee haasofnu haja nama baay'ee namatti dhagahama. Waan kanneen sagantaa baay'ee isin dheeressee dhiifama guddaa naa godha. Akkuma jedhamee jaallan hedduu dhaaba hedduu waliin illee haasawaa turre dhaaba fakkeenyaaf oduun tudhe bira darbuu hin barbaanne awaa dhaaba jedhamu haguma dhaabni kun ta'een booda walitti eda'amnee jechuudha. Eda'amaa miti ka isaanii waliin maquu tokkummaa uumuun waliin maquun garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Tokkummaa uumuun garuma gara taa'anii achi waan badaa walii haasa'uudhaan waliin maquun garuu
hoggana tokko jalatti sagantaa tokko jalatti waliin deemu waan ta'eef jaalan kun akka fakkeenya garama kana liiban waaqo kabaasaa ture warra awaawoo keessaa dhufee jechuudha. Kanaaf fidoon illee bunni waliin dhufeen waliin jirra waan dhageettanii waliin deemnaa galatooma ulfaadhaa rabbiin waliin nu tursiisuun jedhu. Arrantan wanni inni hojjechaa jiru hayyuu kallacha walummaa Oromoodhaa Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuudhaa